maal jedhan biyya fagoo keessa jirta garuu abdii hin kutin biyya fagee mana arabaa onneen kee maal jedha biyya fagoo keessa jirta garuu abdii hin kutin halkan dheeraa keessa yaadni si rakkisa maatii kee yaadachuun imimmaan si keessa baasa sagalee haadha kee akka faaruu sitti dhagahama makoo jabaadhu jettee si jajjabeessa hojii ulfaata guyyaa guutuu hojjeta harka kee madaa'ee onneen kee ni dadhaba garuu qalbiin kee keessa sagalee tokko jira obsi haraa bor milkaa'ina ta'a jedha yaa fakhee mana rabaa hin laafin hin kufin rakkoon har'aa si jabeessa boru ifni siif baay'ee yaa fakhee mana rabaa obsi kee hin badu imimmaan haraa kee boru gammachuu ta'a. Guyyaan hojii halkan imimmaan namni si hubatu hin jiru onneen kee qofa beeka garuu waaqni si arga hojii kee hin dagatu kadhannaan kee gara samii ol ka'a ati nama jabaadha hin laafin obboleessa ati nama qabsaa hin kufin obboleessa yoo addunyaan si rakkiste borni kaata ni injifatta yoo ati boo'ellee hin qaanofne imimmaan kee humna ta'a yoo ati kufeellee hin hafin irra deebii ka'ii amma maatii kee si eeggata harmeen kee siif kadhatti guyyaan ati deebitu